Tolega hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Egaan yeroo darbee intermediate accounting waanii waliin eegallee jirra. Chapter 1 part 1 jechuudha. Innis standardiin maaliif akka barbaachisee akkasuma developmentii accountingiin agarsiisaa ture waliin ilaalaa turre jechuudha. Ammas chapter 1 waliin kan wal qabate jechuudha. Conceptual framework for financial reporting kan jedhudha. Topic irraa keessatti immoo kan waliin ilaallu. Egaa maatii channelii keenyaa kan hin taane subscribe bakka jedhu kun maatii channelii keenyaa ta'a isiniin jenna. Akkuma beektan kan sin duukaa jiru obboleessa keessan Galaanaa Daffaaru Yuunivarsiitii Finfinnee irraati. Mee gamanumaan gara topikii keenya har'aatti haa ceenu. Innis conceptual framework for financial reporting kan jedhu jechuudha. Kaleessa waa'ee standardiin maaliif akka barbaachise kaasaa turreerra. Jechuuni global marketii waan jiruuf teknooloojiin advanced ta'e waan jiruufi maalidha jenneerra investoroonni biyya isaaniin alatti bakkee garaagaraatti biyyoota garaagaraa keessa deemanii invest godhu. Akkasuma capital gaafa raise gochuu barbaadan gaafa maallaqa barbaadanii just borderii isaanii keessa qofaatti miti gara biyya bakkee ba'aniitidha kan isaan capital isaanii raise godhanii jechaa turreerra. Sababa kanaaf immoo financial reportingiif akka tolutti dirqama single widely accepted and high quality accounting standardiin isaan barbaachisaa jenneerra. Maaliif kallattii tokkoon single ta'uu qaba, widely accepted ta'uu qaba, high quality ta'uu qaba. Maaliif yoo jenne comparable akka ta'uu danda'utti jechuudha. Maaliif performansiin isaa sirriitti adda baasuuf jechuudha. Single ta'uu haala wal fakkaataadhaanidha kan inni financial statementiin isaa qophaa'uu qabu. Kan inni expense revenue recognize gochuu qabu. Standardii single ta'e wayii tokko irratti hundaa'ee qopheessuu qaba kan jedhu waliin ilaalaa turre jechuudha. Kanumaan wal qabatee standardii kana immoo kan seet godhu IASB dha jenne innis International Accounting Standard Boardiitu standardii kana seet godha. Standardiin inni seet godhe kun immoo maal jedhama jenneerra IFRS jedhama jenneerra. IFRS jechuunis International Financial Reporting Standard dha jenneerra. IFRS inni jennu jechuudha. Sana seetii nu godhe. Kanaaf accountantiin tokko akkamitti aseetiin evaluate godha, inventory akkamittiin evaluate godha, akkasuma income recognize akkamittiin measure godha, expense illee akkasuma bifa kamiin ani recognize akkasuma measure gochuu qabu, akkamitti evaluate gochuun qaba kan jedhu standardii sanarratti hundaa'eeti yookaas IFRS sanarratti hundaa'eetidha jennee kaasaa turreera. Conceptual framework kan jennu kun immoo maalidha? Purpose isaa akkuma asirraa ilaalaa jirtan jechuudha. The framework's purpose is to assist the IASB in developing and revising IFRSs that are based on consistent concept jedha. Gaheen frameworkii kun kana ammoo jechuudha. IASB kana support gochuudha jechuudha. Developmentii akkasuma revise gochuuf jechuudha. IFRS isa qophaa'e sana isa IASB'n tiin qophaa'e sana develop gochuuf akkasuma revise gochuuf wantoota tokko konseptoota tokko achi keessa jiran sana revise akkasuma develop gochuuf maal godhaa eenyuun support godha jechuudha. IASB kana support godha jechuudha. Akkasuma it to help preparers and develop consistent accounting policy for areas that are not covered by standard or where there is choice of accounting policy. Kana jechuun maalidha? Dhimma financial statement yookaan asset recognition, liability recognition tokko waliin wal qabate wanta standardiin nuyi dura jenne sana keessatti cover hin taane tokko maal gochuudha?
frameworkii kana deeggaramneetidha jechuudha. Istaandaardii sanarra jiru yoo ta'e wanta conceptual frameworkii kanarra jiruutti fayyadamneetidha. Kan nuyi maal goonu jechuudha. Kan nuyi recognize akkasuma measure gochuu qabnu jechuudha. Bakka istaandaardii sanaatiin covering goone cover godhaa jechuudha. Conceptual frameworkii waan istaandaardii keessatti naammatamne achi keessatti accounting policy muraasni istaandaardii nuyi dura jenne sana keessatti kan hin haammatamin conceptual framework kana keessaa argannaa jechuudha. Inni kan biraan maal jedhaa to assist all party to understand and interpret IFRS jedha. Inni kan biraan paartiileen financial statement keenya fayyadamanii maal akka sirriitti hubataniif IFRS standardii sanaa akka hubatanii fi interpret gochuu akka danda'aniif kan maal godhudha kan isaan gargaaru jechuudha. Conceptual framework maalidha amma conceptual framework keessatti ni ilaalla. Asset jechuun maali, liability maali kan jedhu definition isaaniitti kenna. Assumptionota jiranillee akkasuma principle recognition measurement kana objective financial statement maal akka ta'e define kan godhu yookiis cover kan godhu maalidha conceptual framework keenya kanadha jechuudha. So conceptual framework kuni level sadii qaba. First level, second level, third level jedheeti jechuudha. Inni first level ini objective ma financial report keenya kan lafa nuuf kaa'udha. First level kan jennu jechuudha. Second level immoo qualitative character akkasuma elementi financial statement keenya kan nuuf ibsudha. Qualitative character kan jennu relevancy, faithful representation kan jennu akkasuma elementi financial statement keenya isaanis asset, liability, equity warra jennu, expense, revenue warra jennu kana define godha. Sirriitti assetidha jechuun maal akka ta'e lafa nuuf kaa'a jechuudha. Inni sadaffaan immoo maal cover godha jechuudha. Recognition, measurement akkasuma disclosure concept kan jedhu lafa nuuf kaa'a jechuudha. Kanaaf as keessatti leveliitti qoonneetidha jechuudha kan nuyi ilaallu. Leveliitti bifa kanaan jechuudha. First leveliin foundationidha amma conceptual framework kanaaf. Why purpose of accounting jechuun accounting objective isaa maalidha kan jedhu. Why first levelin foundation inni jennu kun why kan jedhuufidha kan inni gaaffii deebisu. Second levelin immoo third levelii fi first levelii kana gidduutti akka bridge'itti fayyada jechuudha. Akka ce'umsa wayii tokkotti. Third levelin howdha akkamitti kan jedhu gaaffii akka jedhuuf deebii waan kennu wayiidha conceptual framework. Second levelin immoo bridge ta'eeti fayyada jechuudha. Sanarraa sanatti ce'umsaaf kan tajaajiludha jechuudha. Kanaaf mee tokko tokkoon haa ilaallu. First levelin akkuma kaasne first levelin why question kan deebisudha. Why of accounting maaliif barbaachisa accounting kan jedhu jechuudha. Kana define nu godha jechuudha. Conceptual framework keessa first levelin basic objective insa jechuudha. Akkuma isinii kaase the objective of financial reporting is the foundation of conceptual framework. Isa bu'uuraati jechuudha. First levelin kun jechuudha conceptual framework objective insa kaayyoon isaa maal kan jedhu ibsa waan ta'eef jechuudha. The object of financial reporting is to provide financial information about the reporting entity that is useful to present and potential equity investor, lenders and other creditors in making decision about providing resource to the entity. Akkuma sinii kaase why of accounting dha jenneerra. First levelin kun gaaffii akkasii deebisa. Maaliif barbaachisa accounting kan jedhu. Objective financial reporting jechuudha. Objective financial reporting maal jedha deebiinsa maal kenna? Maal gochuufidha financial reporting kun to provide financial information about reporting entity. Why reporting entity yookaan kaampaanii tokko maal godha financial information isa eenyuuf kenna usefully kan ta'e equity investorii warra ta'an lenderii akkasuma creditorotaaf information useful ta'e isaaniif kenna jechuudha. Maaliif akka isaan gargaaruu fi
decisionii tokko decisionii bareedaa ta'e yookaan murtee bareedaa ta'e tokko akka kennaniif jechuudha. Maaliif informationii sana irratti hundaa'aniitidha kan isaan invest gochuuf dhiisuu keessatti fedha qabaatan jechuudha. Lenderii yoo ta'e lenderiin tokko maalidha? Maallaqa isaa sana liqeessuuf jechuudha. Waa'ee kaampaanii sana financial information performance isaa akkasuma possessionii kamirratti argama kan jedhu beekuu qaba jechuudha. Kanaaf informationii sana provide godhuudha. Objective financial reporting jechuudha. Maaliif creditoroon akkasuma lenderoon akkasuma equity investoroonni kun maal akka godhaniif jechuudha. Decisionii bareedaa tokko akka kennuu danda'an murtee bareedaa ta'e akka kennuu danda'aniif support akka isaan godhuuf informationii baay'ee useful ta'e kennuudha jechuudha. Objective financial reporting first level liinii isa kana ibsaa jechuudha. Conceptual framework. Second level immoo maal jenneerra fundamental conceptive akkasuma qualitative character fi elements of financial reporting keenya nuuf ibsaa jenneerra. Isaan keessa second level keessa fundamental concept qualitative ta'e fundamental fi enhancing quality kan jedhaman jiru. Qualitative character keessa jechuudha. Fundamental kan jedhaman jiru enhancing kan jedhaman jiru. Kanaaf second levelin qualitative character kana cover godha jechuudha. Kanaaf the second level provides conceptual building blocks that explain the qualitative character of accounting information and define the elements of financial statement. Kanaaf second levelin qualitative character accounting information kan inni explain godhu jechuudha. Isa kana explain godha akkasuma element of financial statement warra shanan sana jechuudha. Maal godha? Cover godha jechuudha. Waa'ee isaanii irratti explanation gahaa ta'e tokko nuuf kennaa jechuudha. That is the second level forms a bridge between why of accounting or the objective and how of the accounting. How of the accounting kan jennu third level jechuudha. Third level fi second first level kana gidduutti bridge dha yookiin akka riqichaati jechuudha. Kanaaf third level immoo recognition dha, measurement dha, financial statement presentation dha jechuudha. Kana gidduutti argamaa jechuudha. Second level kun bridge uumeeti jira jechuudha. Kanaaf qualitative character of accounting information haa ilaallume. Qualitative character elements of financial statement taansin ilaallaa jechuudha. Kanaaf IASB or International Accounting Standard Board identified the qualitative character of accounting information that distinguish better or more useful information from inferior or less useful information for decision making purpose jechuudha. Qualitative character warri jennu kuni maali dhageen isaanii jechuudha. Information ni jira. Information baay'ee bu'aa qabeessa tokko kan bu'aa qabeessa hin taanerraa adda baasuuf nu gargaara. Kana jechuun information tokko more useful dha jechuuf maal guutuu qaba kan jedhu ulaagaa akkamii guutuu qaba. Information useful dha jechuuf ulaagaa akkamii guutuu qabu kan jedhudha. Amma information kun useful dha baay'ee bu'aa qabeessa bu'aa qabeessa miti jechuuf yoo maal qabaatedha information sun kan jedhu cover kan godhudha. Qualitative character kan jennu jechuudha. Kanaaf qualitative character kun better or more useful information kamirraa adda baasuufidha. Inferior information irraa adda baasuufidha jechuudha. Innis qualitative character kun fundamental quality fi maal jennee qoonna jechuudha. Enhancing quality jennee bakka lamatti qoonna. Fundamental quality kan jennu murteessoo lama jira. Innis relevancy fi faithful representation kan jennu jechuudha. Egaa fundamental quality inni jalqabaa inni jennee kaasnu relevancy dha. Relevancy jechuudha. Relevancy kun immoo ingredientota muraasa jechuudha. Akkasa ingredientota muraasa of jalaa qaba. Isaanis predictive value, confirmative value akkasuma materiality dha. Yeroo baay'ee naannoon kun exit irra yeroo baay'ee ni dhufa. Sirriitti qabachuu qabdu iddoo kana.
chaapterii kana keessa conceptual framework sirriitti ni dhufa kana sirriitti qabachuu qabdu. So fundamental quality keessa relevancy jenne relevancynis immoo ingredientota muraasa of keessaa qaba akkasuma jenne predictive value confirmatory value akkasuma materiality jenneerra. So information tokko immoo relevanti dha jechuuf criteria akkamii guutuu qaba kan jedhus beekuun nurra jiraata. So akkuma asirraa argitan to be relevant accounting information must be capable of making a difference in a decision jedha. Maalidha information tokko relevanti dha jechuuf accounting information sun dandeettii maal gochuu qabaachuu qaba dandeettii garaagarummaa wayii uumuu jechuudha. Decision making sana keessatti influence wayii uume garaagarummaa wayii uumuutu irra jiraata jechuudha. Maaltu relevanti dha jechuuf accounting information relevanti dha jechuuf maal gochuu qaba must be capable of making a difference in a decision. Wanta jijjiiru wanti inni jijjiiru jiraachuu qaba relevanti dha jechuuf. Calliseetuma jechuun information nuu kenname suni homa decision keenya san affect yookaas influence godhu taanaan homa relevanti dha jechuun dandeenyu jechuudha. Kanaaf difference uumuu danda'uu qaba jechuudha relevanti dha jechuudha. Relevanti kana keessatti gaa ingredientota sadiitu jira jenneerra. Innis financial information has predictive value. If it has value has an input to predictive process used by investors to form their own expectation about the future. Ega predictive value jechuun inputiin information keenya sana keessa galchine suni maal gochuu danda'uu qaba investoroonni waa'ee fuulduraa irratti predict gochuu akka danda'aniif maal isaan gargaaruu qaba jechuudha. Eenyuun investoroota kaampaanii keenya sanaa fi information nuyi provide goonu akka predictive value yookiis immoo wanti information keenya sanaa sun information nuyi provide goone sun predict gochuu akka danda'aniif isaan fayyaduu qaba. Waa'ee future kaampaanii sanaa irratti jechuudha. Predictive value ni jennu isa kanadha. Inni ka biraan confirmatory jechuudha. Relevant information also help user confirm or correct prior expectation. Confirmatory jechuun immoo waan dura expect goone tokko confirm gochuu danda'uu qaba yookiis immoo maal gochuu danda'uu qaba correct gochuu danda'uu qaba. Confirmatory value kan jennu confirm mirkaneessuu danda'uu qaba jechuudha. Information tokko relevanti dha jechuuf. Inni kun qualitative character dha sirriitti hubachuu qabdu. Isa keessa fundamental quality relevancy dha inni irra relevanti dha jechuuf information tokko confirmatory value qabaachuu qaba jechuudha. Innis confirmatory value jechuun prior expectation keenya tokko correct gochuu danda'uu qaba. Information nuyi provide goonu jechuudha. Inni ka biraan materiality dha. Materiality it is a matter of a number jechuudha. Kana jechuun information is material if omitting it or misstating it could influence decision that users make on the basis of reported financial information jechuudha. Information tokko materialii dha jechuuf jechuudha. Information wayii tokko keessaa yoo hambisne yookiin yoo dogoggorre information nuyi kennine sun decision irratti impactii qaba yoo ta'e materialii dha jenna. Homa influencing godhu yoo ta'e garuu yoo omit goone waan ta'e wayii tokko jechuudha. Yoo omit goone yookaas yoo dogoggorre decision sana influencing godhu yoo ta'e garuu immaterialii dha jechuudha. Yoo influence gochuu danda'e garuu materialii dha jechuudha. Mee fakkeenya kanaan sinii gala sirriitti. Amma kaampaanii A fi kaampaanii B jira. Seeliin isaanii
kan isa kana miliyoona 10 kan isa kana 100,000 dha kan B jechuudha. Cost and expense isaanii miliyoona 9 dha kan B 90,000 dha. Income from operation isaanii gaamma maalidha? Kan A miliyoona 1 dha kan B 10,000 dha. Annual gain kan jennu immoo kan A 20,000 dha. Kan B hoo 5,000 dha. Amma gaa during the period in question the revenue and expense and therefore net income for company A and company B are proportional jedha. Each reported an usual gain jedha. In your view jedha, which company operating income would greatly distorted if unusual gain is merged with regular operating income jedha. Amma asirraa akka ilaalaa jirtanitti income from operation insa kan A miliyoona 1 kan B akka hundura isinitti 10,000 dha. Annual gain insaan immoo kan A 20,000 kan B 5,000 dha. Osoo annual gain kana omit goonee keessaati yookiis immoo income from operation itti osoo maknee report goonee kamtu materialidha kamtu immaterialidha kamtu information keenya influence gochuu danda'a kan jedhu adda baasuu danda'uu qabna. Amma gaa proportionally yoo ilaalle kani annual gain keenya kan eeyyu income from operation isaa miliyoona 1 dha. Annual gain isaa immoo 20,000 dha. Kan B immoo 10,000 fi annual gain isaa 5,000 dha. Osoo keessaa omit goonee yookiis immoo osoo walitti maknee kamtu distort ta'a jennee adda baasuuf proportionally yoo ilaalle amma kan A kuni annual gain ishee 2% of income from operation wajjin wal fakkaata. Garuu kan B kana proportionally yoo ilaalle annual gain isa 50% of income from operation dha. 50% kan A kan B jechuudha. Kanaaf osoo annual gain kan B kana oddoo tokkotti walitti merge goonee soo report goonee jechuudha. Annual gain keenya information keenya impact godha jechuudha. Influence godha jechuudha decision keenya. Kanaaf inni B irra jiru kun proportionally yoo ilaalame materialidha jechuudha. Kan A irra jirtu kun immaterialidha. Hagas mara keessaa hin mul'attu jechuudha. Osoo omit taate hagas mara keessaa mul'attu information keenya maalin gootu influence hagas maran gootu jechuudha. Kanaafidha kan inni kana kaaseef jechuudha. Material jechuun isa kana yoo ta'u inni kabiraan fundamental quality keessaa inni kabiraan maalidha? Faithful representation jechuudha. Faithful representation dha jechuun akkuma dura jenne akkuma sana ingredient qaba. Faithful representation jechuudha. Innis completeness, neutrality, free from errors kan jennu jechuudha. Faithful representation dha jechuun faithful representation means that the numbers and description match what really exists or happened. Number if description nui kenninu sun maalidha? Wanta qabatamaadhaan jiru tokko bakka bu'uu qaba. Sana bakka bu'uu qaba. Number information nui kenninu sun wanta qabatamaan ta'e yookiin jiru sana bakka bu'uu qaba jechuudha. Wanta qabatamaan jiru yookiin ta'e sana bakka bu'uu qaba jechuudha. Faithful representation jechuuf. Innis ingredient qaba innerra. Inni tokko completeness isa jennudha. Completeness means that all in the information that is necessary for faithful representation is provided jechuudha. Completeness jechuun akkuma maqaa isaarraa hubachuu yaaltanii informationiin faithful representation barbaachisa jedhamee yaadamu tokko hundisa maal ta'uu qaba? Provide yookiin kennamuu qaba jechuudha. Informationiin faithful representation fayyada jedhamee yaadamu hundisa reportii keenya sana keessatti hammatamuu qaba jechuudha. Inni kabiraan neutrality kan jedhu jechuudha. Neutrality jechuun ni beektu yaada. Neutrality means that a company cannot select information to favor one set of interested party over another jechuudha.
Neutrality kan jennu immoo kaampaaniin tokko maal gochuu hin qabu yeroo informationii sana kennu informationii ta'e keessaa filatee jechuun paartii ta'e tokko fayyaduuf isa kaan caalaa fayyaduuf paartii ta'e tokko jechuudha. Maal gochuu hin qabu jedha neutralitiin informationii select gochuu hin qabu paartii murtaa'e tokko fayyaduu qofaaf jedhee jechuudha. Paartiin ta'e tokko informationii sanan argatu paartiin ta'e tokko garuu isa kaanirra caalaatti argachuu hin qabu kan jedhu kan lafa nuu kaa'udha neutralitiin jechuudha. Neutral ta'uu qaba. Gama lamaan paartii murtaa'e tokko qofaa fayyaduuf hin dhaabbatu. Userii sana hundumaa investoroota sana hundumaa wanti informationiin barbaachisaa ta'e walqixa isaaniif kennamuu qaba kan jedhu. Free from error jechuun immoo an information item that is free from error will be more accurate or faithful representation of a financial item. Errorii tokko malee yookaan dogoggora tokkoon alatti ta'uu qaba, accurate ta'uu qaba jedha free from error kan jennu immoo jechuudha. Inni kabiraan enhancing quality dha. Warri ilaalaa turre duraa sun fundamental quality yookaan warra bu'uuraati jenne, warri kun immoo enhancing quality dha. Enhancing quality gaafa jennu informationii keenya sanaaf degree usefulness isaa kan nuu dabalanidha. Isa sanarraas better or more useful information irraas adda baasuu otoo hin taane more filatamaa akka ta'u gochuufidha. Enhancing gochuu jechuun humtiyyuu more improve gochuu jechuudha. Kanaaf degree usefulness isaa sana dabaluufidha jechuudha. Enhancing quality warra jennu kun immoo isaanis comparability or consistency warra jennu akkasuma verifiability, timeless, understandability warra jennu. I remember bara darbee verifiability kan jedhu exit irra dhufteetti jechuudha. Gamuma kanaan sinitti himuuf yoo yaale inni dhufu jechuudha. As keessaa gaaffiin tokko lama yeroo baay'ee ni dhufu. Kanaaf enhancing quality kana yoo ilaalle isa keessaa comparability ilaaluu naa jalqabna. Informationiin tokko comparability dha jechuun information that is measured and reported is similar manner for different companies considered comparability dha. Informationiin tokko comparability dha jechuu fi haala wal fakkaataa ta'e tokkoon yoo inni prepare ta'edha jechuudha. Amma different companiin jiraachuu danda'a. Comparability dha jechuu fi gaa maal ta'uu qaba? Akkaataan isaanitti revenue, expense recognize godhan, asset evaluate godhan, akkasuma liability keenya akkamitti akka isaan recognize godhan sun haala similar mannerii tokkoon yoo kaampaanii sana lamaan measure godhan akkasuma report godhanii comparability dha jechuu dandeenya. Yookiis compare gochuuf maalidha? Salphaadha jechuudha. Comparability dha. Akkasuma consistency wanti jedhu comparability kana keessatti kan hammatamu jira. Consistency jechuun amma fakkeenyaaf FIFO fayyadama yoo ta'e kaampaaniin tokko FIFO fayyadamuu isaa sana itti fufuu qaba. Consistently fayyadamuu qaba jechuudha. Consistency kan jedhu asuma keessa jira. Asirratti yoo dhaqafamuu baate jechuudha. Comparability kana keessaa isa tokkodha consistency. Amma average method inventory fayyadamaa jira yoo ta'e waggaa guutuu kana yookiin itti fufee average kana fayyadamuu qaba consistently. Itti fufiinsaan kan jedhu kan as keessatti hammatamudha. Inni kun yeroo kana comparability advantage gahaa qaba jechuudha. Inni kabiraan verifiability dha. Verifiability jechuun maalidha? Verifiability occurs when independent measures using the same method obtain similar results jechuudha. Amma verifiability jechuun dhugoomuu danda'uu qaba kan jedhu wayiidha miti gaafa directly afaan Oromoo isaatti. Kana jechuun independent measures safartoonni yookiis fakkeenyaaf auditor yoo jennu auditoroonni garaa lama haala wal fakkaataadhaan metodii wal fakkaataadhaan measure godhanii
similar result tokko bu'aa wal fakkaataa tokkorra yoo gahan jechuudha. Bu'aa wal fakkaataa tokkorra yoo gahan verifiability dha jennaa jechuudha sakkasi. Namoota lama yookiin qaamota lamaa oltu jira. Metodii wal fakkaataa fayyadamu result wal fakkaataa argachuu qabu jechuudha. To be verifiable jechuudha. Verifiable jechuuf kana ulaagaa kana guutuu qaba jechuudha. Informationiin tokko inni kabiraan timeliness. Timeliness jechuun immoo means having information available to decision makers before it loses its capacity to influence decision jedha. Kana jechuun immoo timeliness jechuun immoo informationiin tokko maal ta'uu qaba? Otoo capacity informationii sana ittiin influence godhu sana hin gadhiisin yerootti maal ta'uu qaba jechuudha? Argachuu danda'uu qaba jechuudha. Informationiin yeroon itti darbuu hin qabu. Yerootti decisionii keenya yookaan murtee keenya influence gochuu danda'uu qabutti informationii sana argachuu danda'uu qabna jechuudha. Access yeroo isaatti access gochuu qabna jechuudha informationii keenya. Timelinessiin isa kanadha. Inni kabiraan understandability dha. Understandability is the quality of information that lets reasonable informed user see its significance jedha. Understandability jechuun understand gochuu danda'uu qabudha. Useriin informationii keenya significance isaa sana adda baasuu danda'uu qabudha. Yookiis informationii isaa sana maal gochuu qabu? Significance isaa maal gochuu qabu? Arguu danda'uu qabudha. Understandability kanadha. Toopikii ittaanu keessatti har'aaf kanuma irratti nu ga'a. Basic elements second level keessa elements of financial statement kan jedhu ilaalleeti. Isaa booddee third level itti ceena. Har'aafi kanuma irratti nu ga'a. Waraabulaa galatoomaa.